Maanuel gara kennuufa rakkoon Koovid kun jira jennee malli isaas immoo amma tokko lama sadii inni lafa keenya jira. Mallattoon isaa maal akka ta'e hundumaan uummati keenya waan hubatanatti fakkaata. Garuu mala kanarra darbees immoo abdiitu jira amma jechuudha. Abdiitu jira. Abdiin kun maal inni tarii Koovid-19 kun yaalii tokko illee qoricha illee argatee jira. Amma tokkos immoo abdiin talaallii yookaan kittibaataa jira kan jedhutu jira. Mee walumaa galatti abdiin jiru maal fakkaata? Akkasumas immoo akka ogeessa fayyaa tajaajila Koovid-19 namoota qabanii fi nama laatu tokkotti namni tajaajila fayyaa akkamii argata? Qorichi isaa akkam akka ta'e mee akka irratti haasoftu barbaadeen. Ulfaadhoo Dr. Masfiin gara abdiitti tun hin dhufin gara yaaddoo irratti naasoo barbaada. Baay'ee peesimistikii gatiin ta'e fituun ta'in garuu haala amma jiru haala baay'ee nama sodaachisudha. Akkuma tisile jettee hospitaala nu keessaa hojjennu keessaa guyyaatti yennaa dhukkubsataa 14-15 qabaanne dhukkubsataan 7 yookiin 8 peeshentii koovidiiti har'a. Kana takka argine hin beeknu kuni haaraadha. Kana dura yoo tokko lama arganne baay'ee nutti fakkaata ture. Har'a garuu yoo isaan negatiivii ta'anii teestiin isaanii negatiivii ta'anii nu dhiba sarpiraayizii ta'an. Kun maal agarsiisa? Wanti kun hammam akka inni baay'atee jiru agarsiisa. Waa tokko duwwaan immoo itti dabaluu barbaada. Har'a dhukkubsataa tokkoon qaban ture. Dhukkubsataan kun indaaskaappii hojjetamuu fi dhaqee achitti dhiige. Gaafa achitti dhiigu dhukkubsataan kun IC intensive care unit galuu qaba ture. Sa'atii 6 guutuu lafa indaaskaappii sana ciisutu irra ture. Maaliif ICU'n intensive care bediin hin jiru. Ani dhukkubsataa sana achumattanii neersii wajjin dhiisee dhufe manatti amma. Maal jechuuf hin jedhee namni waa'ee koovidii haasa'a. Koovidiin inni qabamee hospitaala keessa gadi guutee jiruu fi namni dhukkuba kan biraan illee qabame. Akkuma tisila jette strookiin jira. Dhukkubii dhiiguun jira. Makiina aksiidentii argachuun jira konkolaataadhaan. Kufanii cabuun jira. Nama kun hundumtuu hospitaala galanii yeroo isaanii itti yaalii isaaniif ta'u argachuutti dhaban irra ga'amee jira. Kanaaf abdii caalaa abdiin karaarra yoo jiraate iyyuu yaaddoo guddaatu jira jechuu kooti. Hospitaalli iddoo hundumaatti akka kanatti guutee rakkinni gatii dhufaa jiruu fi maal gochuutu nurra jira har'asa jennu isuma kaleessa godhamaa ture. Inni kaleessa godhamaa ture of eeggachuu. Akkamitti akka of eeggannu maal gochuun akka nurra jiru hundumti isaa beekamaa. Isa kana irratti abdii jira, talaallii dhufaa jira, qorichi tokko jira, argamaa jira jechuudhaani isa kana dagachuun gonkumaan ta'u. Isa kana irra deebisee jabeessuu barbaada. Haa ta'u iyyuu malee dhukkubsatoonni kun yeroo hospitaala keenya dhufa hospitaala galanii qorichi abdii namaa kennu tokko argamaa jira. Yeroo isaan galanii wanti godhamuu fi qoricha akka deeksameetazoon yookiin isteerooyidii duruma gabaarra ture waan kan biraadhaaf itti fayyadamaa turre dhukkubsatoota kana hin gargaara. Qorichi kun maal godhaa? Somba isaanii isa infileemdii ta'e yookiin immoo isa aaree ta'ee rakkina tokko uumu isa kana kan godhudha qorichi kun. Akkasumas immoo qorichi kan biraa jira remdesivir kan jedhamu numayyuu itti fayyadamaa jirra. Garuu riisarchiin tokko kan WHOdhaan hojjetame badaa isa kana sappoortii isa kana hin deeggaru. CDC'n garuu ammayyuu taanaan akka qoricha kanatti akka itti fayyadamnuuf gochaa jira. Hamma tokko immoo dhukkubsatoonni keenya respondit gochaa jiru. Qorichi kan biraan monoclonal antibodies kan jedhamanii karaa alaa kan hojjetaman dhukkubsatoota warra mana yaalaa dhufanii ciinciifne karaa bakkee yaalamanii fi kan ta'u immoo kan isaan injiinar godhanii antibodiin tokko isa yeroo namni dhukkuba kanaan qabamu namni nama uumu kan fakkaatu laaboraatoorii keessatti kan hojjetame qorichi akkasii jira. Karaa marfee karaa dhiiga namaa kennama.
Innis hamma tokko jira. Egaa inni immoo karaa bakkeeti kan inni outpatient isa jennudha. Achichi jalqabamaa kan jirudha. Kanaafiyyuu wanti yaaliin akkasii hin jira jechuudha. Tarii gargaarsa warra kanaaf kan kana fakkaataniin ta'uyyuu hin danda'a. Nummoo hakiimonnis immoo taanaanii isa yeroo darbee caalaa xinnoo hubannaan dhukkuba kanaa maashinirra kaa'anii intubeetii godhanii ICU'tti dabarsuudhaanii akkas gochuu dhiisuudhaanii hamma tokko dhukkuba kanarraa namni akka baraaramu godhamee jira. Haa ta'uyyuu malee ammayyuu dhugaa dubbachuuf nama ajjeesaa jira. Garmalee nama miidhaa jirudha kan agarru. Karaa mana yaalaagaa kan fakkaatu kana ammayyuu taanaan garuu dhukkuba kanarraa of eeggachuu wanti caalu hin argamne. Jechuun barbaada gara talaallii tutuun hin darbini kanuma jechuun barbaada asirratti. Tole galatoome Dr. Amaanuel akka gaariitti dubbatteerta. Keessumaa rakkinni Koovid-19 kun namatti fidaa jiru kuni rakkina jabaadha. Namni baay'ee nama tarii niwusii reediyooma yookaan TV irraa argaa. Nuti godhuu guyyaa guyyaatti dhukkubsataa bira oola. Yeroo isaan du'an jira, yeroo isaan dhibaman jira. Yeroo nuti immoo manatti immoo tajaajila kenninee fi isaan fayyanii immoo manatti arginus jira. Innis waan gaariidha. Akkuma yaaddoo guddaan jiru, rakkinni guddaan jiru, abdiin tokko tokkos jira. Jalqaba yaadatte yoo ta'e Dr. Amaanuel Feebruaarii jalqaba waggaatti yeroo April keessa, Maarch keessa dubbiin kun yeroo inni as ga'u Koovid-19 kana yaaluun it was a big deal. Maaliif waa'ee dhibee kana baay'ee hin beeknu ture jechuudha. Namni tokko yeroo Koovid-19 dhibamee dhufu maal gochuun nurra jiraata jedhu baay'ee hin beeknu ture. Maaliif qorannoo baay'een hin godhamne waan tureef. Garuu utuma yerootti qorannoon godhamee qorichi isa kamtu gargaaraa, isa kamtu hin gargaaru, namoota dhibee kanaan qabaman isa kamtu du'aa, isa kamtu immoo hin du'uu kan jedhu waan tokko yaada tokko arganne jechuudha. Tajaajila sakatta'uudhaanis haa ta'u akkasumas immoo namooti dhibee kanaan du'anii eenyu fa'i isaanis kamiif dursa laannaa kan jedhu akka gaariitti akka sirriitti waan barreedha jechuudha. Kanaaf amma nuti amma hospitaalli keenya Koovid-19 baay'atee overwhelmaa ta'uyyuu malee akka gaariitti tajaajila kennaa jirra dheena mana. Kanaaf namooti Koovid-19 garmalee du'an baay'een hin jiran jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo kan du'an jiru baay'inaan hin jiru. Garuu akka kanaan duraa sana waan goonu wallaaluudhaan jechuun hin beeknu waan tureef amma garuu waan baay'ee beekna qoricha kan kenninu jira. Dexamethasone kan jedhamu, remdesivir kan jedhamu kenninaa jira. Akkasumas immoo hospitaala kophaatti qopheessinee Koovid hospitaal jennee Bethesda fi St. Joseph hospitaalitti erginaa yoo fakkeenyaaf nu bara namni baay'een jiraatee lafti nama ciibsan yoo hin jiru ta'e. Kanaaf waan tokko gochuudhaaf carraa nu kennee jechuudha. Akkan sila dubbadhe egaa rakkina kana mala yoo qabaatu malee malli isaa ammayyuu ittisuudha jechuudha. Amma abdiin jira kan hin jedhe egaa waa'ee talaalliiti. Talaalliin kuni dubbatamaa jira, talaalliin dhufaa jira. Kanaaf waa'ee talaallii kanaallee Dr. Amaanuel deebi'ee gaafachuun koon oolu waa'ee talaallii kanaa jeneraalii waan beekamu amma yoonaatti maal akka fakkaatu talaalliin kuni nama gargaaramoo nama hin gargaaru talaalliin kun nama miidhamoo nama hin miidhu talaallii kana hin fudhannu moo hin fudhannu maal nama gorsina kan jedhu irratti deemna. Mee Dr. gara obbo Fiqiruuttan hin darba luba Fiqiruuttan darba. Uummata keenya keessa akkuma beekamu waan baay'eetu jira jechuudha. Misconceptionii baay'eetu jira. Dhibeen kun yoo nama qabee jalqaba irratti akkamittiin akka daddarbu yoo nama qabe mataa isaayyuu akka qabaman iyyuu dubbachuun yerootti qaanii ta'utu jira, taabuu yerootti ta'utu jira. Kun immoo namni dhibee kanaan qabame yoo dafee dhibee isaa kana baree warra kaan irraa fagaachuu baate naannoo isaa warra jiranii namni baay'een miidhamuu danda'u, du'uu danda'u. Kanaaf akka gaariitti beenna namoota du'anis beenna jechuudha. Kanaaf mee uummata keessatti misconceptioniin jiru maal, joonjiin jiru maal fakkaata mee luba Fiqiru? Baay'ee ulfaadhoo Dr. Masfiin akkuma isin jettan giraan waa'een Koovidii kun bal'aadha. Garuu dhukkubicha duwwaa mootuu hin ta'in
hubannaan uummanni qabu amma dhukkubichaa miidha jedheen yaada waan tokko tokkorraa. Dhukkubii tokko namni qorichi duwwaan jiraatee fayyadamti. Maaliif health disparity'n jira. Otuma yaaliin jiraatu namni yaalii bira ga'u yeroo dadhabu kun health disparity dha. Wanti tokko amma jira. Minneapolis hospitaala keessaa wanti ta'u iddoo adda addaati kan ta'u otuma jiru. Namoonni bira ga'uu dadhabuun wanta adda addaa sadan ku jiraachuudhaani uma jiraata. Akkaataan hubannaas isa miidha. Dhukkuba duwwaan nama miidha utuu hin ta'in akkaataan itti dhukkuba sana hubatan iyyuu nama miidha. Fakkeenyaaf uummata keessaa faanfajjii akkamii jira isa jedhu booddee bal'inaan kaasuu nan danda'a. Amma garuu waan laman kaasa. Tokkoffaani keessumaan kontekstii warra amantootaa keessatti sinaasofna. Baay'ee isaanii wajjin wannoo ta'a yooni fiildii irraa wanta akka dhimma fayyaa uummataa kana barsiisa isaa keessa jiraadhe iyyuu tokko nan qabu naanii kan jedhu jira. Ani positive thinking itti nan amanaa nan qabu naanii yoo nan jedhe gaariidha. Amma tokko immunity isaa boostii gochuuf hin danda'a yaada. Nan qabu naanii jedhu kontekstiin kuni maal keessa akka dhufu hin beeku. Ani akka amantii akka nama amanuutti erga dhukkubee dabraan na qabate koovidiinis na qaba jedheen amana. Kanaafis immoo na qabe ani warra koovidiidhaan qabamee fayye keessaa tokko booddee ekspiriyaansii waan tokko gaaffii keessan kaa'atee nan dubbadha. Nan qabu wedha erga dhukkuba dabraan nama qabe koovidiin maaliif akka nama hin qabne hin beeku. Keessumaa naannoo amantootaatti ani nan qabudha. Waaqayyo dhukkuba namarraa hin dhowwa. Waaqayyo dhukkubsatanis immoo dhukkuba nama hin fayyisa. Isa sirriitti nan beeka. Garuu namni hundumtuu dhukkubsatu nama gooftaa hin qabne, nama waaqa hin qabne, nama abaaramaa miti. Nama hundumaa dhukkubsata. Yoo akka sanatti yaadne manni qorichaa addana jiru kuni dhaabbata seexanaati jechuudha. Hakiimonni eeyyama akkaman kunis ergamoota waan hin taaneeti jechuudha. Maa jechuudha dhukkubi hundumaa qaba. Qorichas kan ogummaas kan kennu, qorichas kan kenne, namootaafis ogummaa kan kennu waaqayyoodha. Dhukkubni immoo yoo madda isaa gararraa laalle dhukkubi madda cubbuu akka ta'e beekna. Garuu orgaanik wanta qaami keenya dhukkubu immoo namni keenya rukutan hin dhiigaa yoo waraanan nama dhukkuba yoo kufan hin cabaa kana wanti hambisuu danda'u hin jiru sababii qaama ta'eef. Tokkoffaan nan qabudha. Amma kan isin April keessa CNN irraan arga yeroo tokko. Amma gaa April tureera yeroo sana badaa koovidiin nama ajjeesu jechuu dandeenya. April 19 keessa Bishopin Sodoma oltu du'e. African Black Pentecostal Church keessatti Bishopin April 19 kan ba'eedha kun. Bishopii Sodoma oltu du'e. Bishopii duwwaa namoota adda addaa namoota tajaajilan namoota adda addaa jiru. Yoo dabraa laaltanii namni tokko akkasidha CNN irraa paasteriidha New York Cityidha. Ji'a lama dura maayidha beektu congregationii xinnoon qabaa congregationii xinnoo miseensa xinnoo qabu keessaa nama 44 amma dhabeeraadha koovidiidha. Nama 44 miseensa bal'aa qaba miti yookaan meegaa churchii miti churchii muraasa. Kanaafi nu qaba nama hin qaba nama na qaba jedhanii yaaduun gaariidha jechuun yoo na qabe kamiin godhaadha. Yeroo qabu namni kanaaf yeroo qabu maaliif surprise ta'a nan qabu jedhee sababii ta'uu fi mijeessuuf akkamamuuf namas eeggachuuf ofiisaa eeggachuufis sirriitti hin danda'u maaliif sila all of a sudden nan qabu jedhee sababii ta'eef surprise ta'a. Yeroo sana maneejii of gochuun of qabuun of yaaluun of kunuunsuun toora hakiimonni jedhan irra adeemuun waan eeggachuun irra jiru eeggachuu iyyuu nadhaba namni sababii jeequ maatii isaas hin jeeqa ofiisaas hin jeeqa sababii ta'eef jechuu kooti. Jimaatuma darbe kanallee Kaalifoorniyaati nama anaan koovidii natti hin bu'u kan jedhe associate pastorii tokko jimaata du'e sanba dura annaawunsidii ta'e kan du'e nan qabu jedhee lallabaa ture anaan nan qabu jedhee lallabaa ture akka itti nan qabu jedhanii pozitiiv intinii qabaachuun gaarii lu'a ta'u malee an akka ogeessa fayyaattis akka luba tokkottis dhukkubi kamiyyuu inni qabu amantootas hin qaba jedheen amanaa. Inni taanu COVID-19 humni isaa keessaa fuudhameera kan jedhu terminoloojii machiin gargaarama. Humni isaa keessaa fuudhameera kan jedhu. Ani nan gammada humna dhukkubaa hundumaa kutuu keessaa fuudhame kadhannaa kootis nan kadhadhasi humna dhukkubaas keessaa fuudhin jedha. COVID duwwaa miti kaanseriidhaafis hypertensioniidhaafis sukkaaraafis humni isaa keessaa fuudhamu waaqayyoo baay'ee akka fayyisu nan kadhadha yeroo hundumaa. Humni isaa keessaa fuudhameera inni jedhu garuu akka nu badheetti misconceptioniin jiru. Koovidiin yeroo jalqaba dhufu namoota hannisaan isaanii gadi bu'e. Warra riskii warra ta'an, warra umuriin isaanii guddaa, warra dhukkuba adda addaa kana dura qabanii akka ni dafee qabee kan ajjeese beenna. Akka sila Dooktara Maanuweel jedhu namni baay'een qabamaa erga dhufee reetiin nama du'u xinnoo fakkaachaa dhufe.
Sababiin isaa dargaggoon yeroo qabamanii Koovid positive edha garuu kuwaasii taphachuu danda'a. Ati isa ilaaltee humna isaa keessaa fuudhamaa jira jechuu dandeessa. Dargaggoonni baay'een qabamanii ani positive jedhanii sitti himu utuu isaan ciisanii utuu isaan dhukkufatanii sin argitu. Namni guguddaan immoo duraan akka Koovidiin dhufeen dhumaa ture. Amma gaa isa namoota baay'ee qabee dargaggoota baay'ees qabee Koovidiin baay'ee hin ajjeefnee fi humni Koovidii keessaa fuudhameera akka isa duraa miti. Inni ammaa kun bifa adda biraa fudhatee dhufe. Egaa warri baay'ee bira ooltan ibsuu dandeessu. Ani view public health'dhaani CDC's nan dubbisa. MDH's information isaanii wajjin hojjedha yeroo hundaan qaba. Humni Koovidii keessaa fuudhameera hin sodaatinaa isa durii mini isheen ammaa dadhabduudha kan jedhu hin caafamne. Garuu nama baay'ee dargaggoo qabamaa dhufe. Dargaggoon kun immoo baay'ee hin du'an sababii umuriidhaanis minitiin isaanis intaaktii sababii ta'eef jabaadha sababii ta'eef. Egaa Koovidii kana nama IUC galee rakkatee ji'a meeqaa waaloo galee dhufes arganii sodaatanii barabbaramuunis gaarii mini. Nama ani Koovidiin qabaa mataanuu nan bo'aafanne jedhu ilaalaniis immoo sodaachuu dhiisanii qomatti kennuunis gaarii miti. Qaami keenya akka qaama keenyaatti rispoondii godha. Akka qaama keenyaatti haalli keenya baay'eedha. Hakiimonni baay'ee dubbachuu danda'u. Akka haala keenyaatti keessumsiisuu danda'a Koovidii sana. Namni immoo kan mataasaa danda'e haalli mataasaa jireenyi isaa keessa jiru kan nama biraa wajjin adda adda ta'uu mala. Egaa anaannan qabuun suni namoota baay'eerra rakkina uumeera. Keessumaa namoota guguddaa biishooppota, namoota teelee ivaanjelistii ta'an, namoota adda addaa baay'ee miidheera. Nuun qabu jechuurraan kan ka'e. Of eeggannaan ogummaan nama eeddeedha dubbii Waaqayyo. Ogummaan nama eeddi. Eenyu tokko ani kiristiyaana deedeeqee makiinaa jala dhaabatu jalaa fiiga. Yoo makiinaan gara malee itti dhufeeyyuu. Eenyu tokko ani amanaadhaa waan tokko nan godhu jedhee red lightiin kutu. Eenyu tokko ana waan tokko yoo nan godhu jedhee boolla keessa utaalee lixu. Kanaafi wanti relatively kana akkasii ennee gargar wanti nama miidhu manuma hidhaa. Wanti of eeggachuun irra jiru immoo tokko eeggannee tokko yoo dhiibne qaama keenya saaxilla. Maalidha dubbii Waaqayyoo? Qaami keessanii mana qulqullummaa Waaqaatii. Kanaafi namni qaama sana balleessu Waaqayyo isa balleessaadha. Itti gaafatama qaama keenyaatiin. Qaama keenyaaf itti gaafatamna. Qaama keenya garmalee ol muruu gammuruun itti gaafatamna. Akkuma kana immoo yeroo inni miidhamu cal jennee ilaaluudhaafis itti gaafatamna. Sababii ta'eefi misconceptioniin kun jira. Keessumaa inni anaannan qabu jedhu suni bal'aadha. Yeroo biraatti deebi'uu nan danda'a yeroo keessan akka hin finneefi kun jira. Wallaaluun informationii dhabuun waanuma argaa laaluun inni kaan zinjibilaan hin fayyadee hakiimii biratti waammachuu dhiisuu afaaniin na fayyisa jechuu annaa gala Koovid kan jedhu durumaa jira garuu inni kun novel Koovidiidha haaraa dhufe streenii haaraadha malee utaalloo durii yeroo mooqa dhugan yeroo waa adda addaa ho'aa dhugan gannamaa buusa Koovidis suusii gochuu danda'a garuu Koovidii fayyisa jedhee yaadu. Kanaafi informationiin namni fudhachuu qabu CDC qabna warra dhukkuba daddarbaa to'atan Department of Health iddoo adda addaa jira warri itti gaafatamaa hakiimonni jiru primary care doctoriin ofii jira sana hundumaa dhiisanii dubbii ofirraa YouTube dha Facebook irraa waa feccanii ittiin wal fixuun gaarii miti saabiteef kunis jira ummati keenya kan hubatee iddoo information argachuun irra jiru argachuutu irra jira jedhee yaada. Isan biraammoo misconception adda addaa jira. Booddeetti hin deebi'a yeroo keessan akkam finneef kanumaan hin dhaaba. Tole galatoome luba Fiqiruu akka gaariitti nu ibsite dogoggora uummata keessa naanna'aa jiru baay'eetu jira. Dogoggora isa uummata normal namoota warra regular personiitu hin taane namootuma biyya bulchaniyyuu amma kan akka Donald Trump fa'aa fudhannee ilaallee dogoggora isaan uummata keessatti facaasaa turanii keessumaayyuu namooti warri geggeessaa ta'anii barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee waan dubbatanii waan nama gorsanii akka gaariitti ummati akka duukaa bu'uu fi isaan role model jechuudha. Mee obbo Yemaane gama kennu fa'a gama kennu maaltu jiratti yaadda dogoggora ummata keessaa misconceptioniin keessumaa ummata immigrant community keessa jiratti yaadda maaliif akkuma beekamu COVID-19 kun nama hundumaa qixxeen ajjeesu. Harka sadii caalaa kan itti miidhamu gurraacha yookaan warra racial and ethnic minority warra ta'anidha. Yoo isaan qabe immoo harka 6 ajjeesa jechuudha. Faranjii irraa harka 6 warri gurraachaatti du'a. Faranjii irraa harka 3 immoo qabamuudhaa fi carraa qabu jechuudha. Kanaaf ummati keenya
odeeffannoo qulqulluu argachuun barbaachisaa akka ta'e naaf gala. Garuu akka geggeessaa waldaatti misconception yookaan afaan faajjii maalitu jira itti yaadda? Baay'ee fayyaa ta'a Dr. Masfin. Jalqabumarraa kaasee yeroo dhukkubni kun jalqaberraa kaafnee akka waldaatti namoonni akka hin dogoggorreef wansi namni dogoggoree jennaanii rakkina baay'eetu dhufuu jalqaba wanta ta'eefi akka namoonni hin dogoggorree fi ogeessotuma fayyaa isininis dabalatee Dr. Cherinnet waldaa keessatti yeroo garaagaraatti hubannoo ga'aan akka inni kennamu godhamee ture. Sababii sanarraan kan ka'e akka amantoota keenyaatti dhugaadhuma dubbachuudhaa fi yaada dogoggoraa bal'aatu jira jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa jalqabumarraa kaasnee duukaa bu'amee karaa ogeessotaatiin beeksisa waldaa keessatti beeksifamu yeroo garaagaraa irratti dhukkubni kun eenyuun iyyuu qabuu akka inni danda'u wantuma argaas jirruudha. Tajaajiltoota keessaa tajaajiltoota baay'ee jajjabaatan jireenya hafuuraa isaanii baay'ee gaarii kan ta'e yeroo isaan itti qabaman argineerra eenyumaan iyyuu qabuu akka hin danda'u adda baafnee nus dubbachaa ogeessonni fayyaas yaadatti kennaa sababii turanii fi argamaas wanta jiruu fi baay'ee dogoggorri bal'aanii karaa sanarraa hin mul'anne garuu xinnoo yeroo jalqabaa irratti dhukkubni kun namootuma gurguddaa duwwaa akka wanta miidhuutti namootuma gurguddaa duwwaa akka qabuutti dubbatamaa ture wanta ta'eefi naannoo dargaggootaatti eeggannoon barbaachisu yeroo jalqabaa irratti baay'ee hin taane ture. Innis garuu yeroodhaa gara yerootti barsiisni garaagaraas hubachiisi garaagaraas kenname namoonni hubannoo karaa kanaatiin jiru hamma danda'amutti qabaataniiru dhugaa dubbachuudhaaf. Sabni keenya immoo waa hubachuu jechuun jireenya gadhiisii hin jiraatu sabni keenya sabni nuyi wajjin jiraannu hawaasni keenya jechuudha. In beekaa wanta itti himan hammuma dhaga'utti malee hamma dubbiinsaa galuuf ittirraa kan hafe dubbiinsaa galeefi jennaan hawaasni kun jireenya gadhiisii hin jiraatu hin eeggata. Haa ta'u malee garuu hawaasa keenya keessatti wanti yeroo baay'ee rakkisaan walirraa adda ba'ee jiraachuu hin rakkata. Walitti adeemuu jaallataa sooshaal faabrikiin umtisaa waluma wajjin jiraachuu jaallata wanta ta'eefi inni kun namoota baay'ee rakkiseera dhugaa dubbachuuf namoonni baay'ee rakkataniiru wanta kanatti. Haa ta'u malee garuu yaada dogoggoraa bal'aa qabatanii rakkinni uumame hin jiru. Isa kanaaf hubachiisi karaa keessaniin yeroo garaagaraatti kennamaa tures hawaasa keenya gargaariira wanta ta'eefi walumaa galattuu isa kanaaf baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Tole galatoome Obbo Himaane akkuma irratti haasaa turre egaa Koovid-19 kuni misconception yookaan afaan faajii maalitu jiru uummata keessaa kan jedhu irratti haasofne rakkinni kun maal akka ta'e diteelii isaa irratti mari'anne. Namooti dhibee qabamanii hospitaala dhufanii rakkina maalii akka argatan qoricha maalii akka jiru amma egaa rakkina sana irratti baay'ee dubbanne jechuudha. Amma gam tokkoon immoo abdiinis immoo haasa'uun gaarii waan abdatan tokko gaariidha. Garuu namoonni tokko tokko maal jedhu kan abdatantu kan argatan immoo kan argatan irratti kan abdatantu caalaa jedhu barreessaan tokko tokko immoo maal jedhaa abdiin kuni daabboo namarraa sittee fannifamteedha. Kanaaf namni yeroo hundumaa abdataa abdiin sun immoo tarii riyaalitii miti kan jedhudha. Kana waan an kaasee fi waa'ee talaalliiti. Talaalliin kun abdii namaaf kennee jira. Abdiin kun egaa akkuma jirutti ta'ee garuu of eeggannoo barbaachisu mala dhibee kana namarraa ofirraa ittisuun barbaachisu kana dhiisuun dagachuun irra hin jiru. Yaaddoo qabnutti hin deemna. Garuu waa'ee talaallii kanaa tarii gabaabsiiti. Talaalliin kun kan akkamiiti? Abdiinsaa maal fakkaataa kan jedhu irratti mee haasofna Dr. Emmanuel.